Akkam jirtu daawwattoota yuutuubii anaaf miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani እንግዲህ har'a tapha bareedaa tokko isiniif dhiyeessaa yeroo darbe immoo tapha bareedaa tokko isiniif dhiyeessin ture amma immoo ammas tapha bareedaa isiniif dhiyeessaa har'a dilbata waan ta'eef boqonnaa teessuu mana barumsaa irraa boqonnaa teessuu kanaaf kana taphachuu dandeessu jechuudha maayin immoo subscribe like gochaan jettan rakkoon jiraa rakkoon jiru taanaan like subscribe immoo yoomiyyuu gochuu hin dagatinaa gaafii gaafatamuu fi gaafii hoon deebisee burtukaanni jira kan hoon deebisee garuu kanas nan nyaadhaan nan jaalladhas waan ta'eef hoon deebisne garuu kana nyaadha kuni shunkurtii diimaa jedhama shunkurtiidha hoon deebisne kana nyaadha kun immoo rosemary jedhama kun immoo paastaadha paastaa seenaaf feelamne inni kun immoo burtukaan amma gaafii nan gaafatamaa gara gaafichaatti haa darbinu akka manaaf nagaa jirta jir qophoofteetta sirriitti qopho har'a gaaffii charchiin deemta biti yeroo baay'ee namni charchi deemu immoo waan dubbii waaqayyoo dubbii rabbii dhaggeeffatee deebi'a mitiire kanaaf achi keessaa hagam beektaa kan jedhudha dubbii sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa kan biyya lafaatuun ta'in kan waaqarraas gaafachuun sirrii mitiire sirriidha eshi qophooftee haa ta'u yeroo jalqabaadhaaf addaamiif hewaaniin kan dogoggorsee eenyudha seexanatti godhe garuu boofadhaa argatteetti eshi gaaffii lammaffaa gatii argattee fi amma booda hin badhaafne jechuudha. Okay. Waaqayyo bishaan badiisaa waan an fiduu fi markaba guddaa sanaa hojjedhu kan inni jedheen eenyudhaanidha. Noodhaa sirriitti argatteetti ammasii anaaf hin danda'amne baay'ee shunkurtii kana nyaachuu waan jibbiteef natti fakkaata. Meegaa gaaffiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Okay. Obboloonni isaa 12 itti inaafanii obboleessa isaanii isa quxisuu boolla keessa buusanii sana booddee boolla keessaa baasanii immoo gurguran. Obboleessi isaanii kun maqaan isaa eenyu jedhama? Daawit miti dogoggorteetti Daawit miti kanaafi anaaf ina dabamti waan ta'eefi anaaf deebiinsaa Yoosefidha. Yoosefidha obboloota 12 qaba abjuu ilaalee jennaan abjuu isaatti naafanii achi booddee abbaa isaaniidhaan naqanii hin du'e jedhanii garuu isaan gurguraniitu warra Gibxitti gurguranii hin du'e jedhaniini kanaaf amma shunkurtii diimaa fuuteetu kasham naa goota. Sirriitti nyaadhu. As galagalii nyaadhu. Maal jedhaa? bishaan jiru. Bishaan hin jiru bishaan dhumarratti dhugdaa. Ngubaati. Eshi amma waan adabamteef amma gaaffii samman si gaafadhu yoo deebistee burtukaanii bareeddu kana nyaatta. Hayyee. Okay. Gaaffiin inni itti aanuu namicha Gooliyaad jedhamu guddaa sana. Namicha Gooliyaad jedhamu guddaa sana adda isaa rukutee kan galagalche eenyudha? Daawitidha argatteetti waan argatteef burtukaanii tokko nyaachuu dandeessa. Namatti tola miti? Agartee gaafa deebisanii waan gaarii nyaachuutu jira jechuudha. Yoo dhaban garuu kufuutu jira mitiire? Kanaaf dhabuun gaarii miti. Qo'atanii sirriitti deebisuun gaariidha mitiire? Okay. Gaaffiin inni itti aanuu qophoofteetta sirriitti? Nan deebisa jettee yaaddaa? Eshi. Macaafa qulqulluu keessatti namichi
rifeensa dheeraa qabu humna guddaa qabu warra diinota isaa caccabsee rukutee ajjeesee namoota baay'ee ajjeesee mangaagaa harreedhaan fuudhee namoota baay'ee kan ajjeese eenyu jedhama? Saamsoon. Saamsoon argatteetti baay'ee nama dinqisiisaa argatteetti. Saamsoon gaa nama baay'ee jabaa nama rifeensa dheeraa qabudha. Kanaaf har'a hin danda'amne shunkurtii kana nyaachuun barbaanne natti fakkaata. Kanaaf hin danda'amne anaaf. Okay. Gaaffii itti aanutti darbuu nan danda'a? Eeshi. Macaafa qulqulluu keessaa namichi beekumsa guddaa qabu. Namichi beekumsa guddaa qabu. Waaqayyoon beekumsaaf ogummaa naa laadhu jedheeni ogummaa guddaa kan qabu beekumsa guddaa kan qabu eenyu jedhama? Beekumsa guddaa kan qabu. Sitti lakkaa jira yerooni. Dandeenye okay deebifnee dandeenye miti. Kanaaf amma immoo paastaa sadii fuuteetu kasham gootatu si ilaallu. Afuridha laalunni kun. Baay'ee. Irreetti kasham fixuu qabdaa. Okay, macaafa qulqulluu keessaa kan beekumsa guddaa qabu baay'ee kan namni hundumtuu ajaa'ibsiifatu Salamoon jedhama. Eenyu jedhama siin jedhee? Salamoon jedhama. Kana booddee hin dagattu miti ree? Hin dagattu. Eeshi. Yesuus Kiristoos duuka buutota meeqa qaba ture? Duuka buutota inni filatee lakkoofsaan 1 2 3 jedhee kan filatee duuka buutota meeqa? Bartoota jechuudha. Bartoota yookaan duuka buutota meeqa? Injiru? Duuka buutota meeqa qaba? In deebisnee anaaf bartootni Iyesuus 12dha. 12dha. Kanaaf hin deebisnee waan dagatteefidha. Malee kanaan dura barattee turte 12 keessaa tokko Yihudaadha. Yihudaa isa Yesuus Kiristoosiin dabarsee kenne bakka isaa immoo hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti namni biraa bakka bu'eera jechuudha. Kanaaf waan isheen hin dandeenyeef roozmarii nyaatti. Roozmarii fuuldura isaa gajam godhi nyaadhu. Fuuldura isaa laakunoo isa kana isaa nyaadhu. Nyaachuudha. Maaliif dhabdeetta kaastee gaafa nyaattu si ilaaluu qabnaa. Nyaadhu sirriitti. Diduun hin ta'u. Maaliif deebisuu qabda? Bartoota 12 qabaa. Naaf deebisuu qabda yeroo biraa. Akkamiin nyaanaaf maal jedha? Marga isa jibbisiisa. Anaaf duuka buutota dagatteetu kunoo roozmarii isa kana fakkaatu nyaatteetti. Sayyuun gubaa. Maal jetta warra yuutuubii koo hordofaniin maal jettaan? Warra yuutuubii kan hordoftan tapha kana akkasumatti miti kan taphatan. Gaaffii siin jira. Gaaffii yeroo gaafatan wanta san hin yaadanne taanaan namoota adda addaarraa barachuu dandeessu waan ta'eef tapha kanarraa waan addaa barachuu dandeessus waan ta'eef tapha kana taphachuu hin dagatinaa. Waan biraa immoo sirriitti baradhaa. Waan sin hin galle maatii keessan gaafadhaa. Galgala gaafa isaan hojiidhaaf dhufan sirriitti naqachiisa jedhaanii barumsatti cimuu qabdu. Meedaaliyaas fudhachuu qabdu. Obboleessa keessanis qo'achisuu ofiif osoo hin taane ofiifis ta'ee obboleessa keetiif qo'achisuu qabda. Kanas hin jedhaa. Naamusa gaarii qabadhaa. Galatoomaa kanas hin jechuu barbaada. Hayyee gaaffii isa dhumaa gaafatamtee burtukaanii kee nyaattee hordoftoota miidiyaa kee nagaa dhaammattee baata. Kuni gaaffii isa dhumaati waan ta'eef sirriitti deebisuu yaadattee deebisuu qabda siin jennaa. Okay. Agaafannu?
qophoofteetta. Sirri. Waaqayyoo mucaa kee tokko isan sii kennee aarsaa naa godhii dhaqiitii kan inni jedheen ee'uudhaanidha. Irra naa deebii gaafate. Waaqayyoo mucaa kee tokko isan sii kennee aarsaa naa godhii dhaqiitii aarsaa naa godhii jedheeraan ee'uudhaanidha. Abeel. Abeel miti. Bara dullumaa keessa mucaa kennee fi mucaa sana immoo aarsaa naa godhee. Mucaan isaa maqaa isaa himtamoo? Maqaa isaa himuu dandeessa. Yisihaaq mucaan. Yisihaaqidha mucaan isaa. Ishee abbaan isaa hoo? Yoomittuu na jalaa badee? Abrahaam jedhama. Abrahaam jedhama. Waa gochuun hin danda'amu hin deebifne. Kanaaf kuni gaaffii kee xumuraa ture. Gaaffii kan biraa gaafatamuu hin danda'a. Okay, carraa tokko sii kennina. Carraa tokko sii kennina. Uumaa gochuun hin danda'amu. Carraa kana garuu yoo deebisuu baatte uumaa gochuun hin danda'amu. Roozmarii kee, shunkurtii kee walitti maktee nyaattaa. Kanaa achi burtukaanii kee isa bishaan lagaa fakkaatu kana nyaattaa jechuudha. Ayyee sirriitti beekuu qabdaa. Ijoolleen Addaamii fi Yohaan warri jalqabaa eenyudha? Nama lamadha. Abeel. Qaayel. Abeeliif Qaayel. Kanaaf deebisteetti. Kanaaf burtukaanii tokko nyaadhu. Mi'a deebisuun baay'ee gaariidha. Kanaaf daawwattoota keedhaanii nagaa dhaammadhu. Subscribe godhaa jedhii na daawwadhaa jedhii. Ijoollee haadha taphni koo kana fakkaataa ture. Subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube kana sirriitti hordofaa. Waan irraa barachuu ni dandeessu waan ta'eef tapha qofaa miti. Waan biraa irrattis irraa barachuu dandeessu waan ta'eef sirriitti hordofaa isiniin jennaa. Taphni keenya har'a kana fakkaataa. Guddaa galatooma nagaatti.